Galatoma Muhammad Guyyaa jedhama. Hoogganaa biiroo misooma magaalaa Manneen Oromiyaati. Akkuma beekamu mootummaan keenya waggoottas hojiiwwan jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'an dafnee hiyyummaa injifachuu akka dandeenyu, hiyyummaa keessaa bahuu akka dandeenyu tarsiimoowwan adda addaa bocuudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira. Hojiiwwan hojjetaa turre kanaanis milkaa'inoota baay'ee galmeessisuu dandeenyeerra. Keessumattuu magaalota irratti inisheetiivoota bocamanii hojjetamaa turanii magaalonni keenya aadaa hojii kaleessa qaban sana keessaa ba'anii aadaa hojii haaraa qabaachuudhaan giddugala oomishaa ta'uu akka danda'an, oomisha baadiyyaa irraa eegaatiin turan sana ofii isaaniitti oomishanii jireenya jiraataa magaalaatiif dhiyeessuu akka danda'an, wabii nyaataa magaalota keenya keessatti mirkanaa'uu akka danda'u, ogummaan akka babal'atu, aadaan hojii akka fooyya'u, magaalli giddugala misoomaa humna diinagdee cimaa akka qabaatu taasisuudhaaf hojiin hojjetamaa ture bu'aa galmeessisaa dhufee jira. Kanaanis bara 2017 keessumattuu inisheetiivoota irratti hojiiwwan bocamanii hojjetamaa turaniin pilaasteroota 96,000 ol ijaaruun dargaggoonni keenya, namoonni adda addaa jiraataan magaalaa hojii kanarraa kallattiidhaan fayyadamuu akka danda'u, galii irraa argachuu akka danda'u, kanneen biroo immoo muuxannoo kan argatanii hojii kana keessatti galanii jireenya isaanii jijjiiruu akka danda'an fedhii guddaa kan turatan aadaa hojii fooyyessuudhaafis hojiiwwan kana dura jalqabneetiin jenne kanneen babal'isuudhaan magaalonni keenya akka fooyya'an, magaalonni keenya akka oomishan, magaalonni keenya jiraattota isaanii nyaachisuu akka danda'an gochuudhaaf hojiin jalqabne jalqabbiin isaa gaariidha jechuun danda'ama. Haa ta'uti fedhii jiruu fi sadarkaa hiyyummaa irra jiru faana immoo hojii kana dachaa baay'eedhaan hojjechuu akka qabnu. Dachaa 2-3 sanaa ol karoorsinee babal'isnee aanota keenya keessatti, gandoota keessatti hojii bal'aa hojjechuu akka qabnu raawwiin keenyas kan agarsiisu. Fedhiin hojii kana keessatti horatanis sanaa ol hojjechuu akka qabnu kan agarsiisu jalqabbiin keenya gaariidha jechuun danda'ama. Gama biraatiin hojiiwwan misooma kooriideeriitti wal qabatee magaalota keenya keessa hojjetamaatiin tureen magaalonni keenya ija banatanii jiru. Waggoota muraasaas baay'ee akka dadammaaqan magaalota uummata keenyaaf ta'an magaalaa fagootti hawwinuu osoo hin taane ofii keenyaa hojjennee jiraattotaaf mijataa ta'uu akka danda'an, hawwataa ta'uu akka danda'an, miidhagina akka qabaatan, bareedina akka qabaatan yaadama misooma kooriidarii muummichi ministeeraa keenya hojiirra hojjete sana qabatamaan fudhachuudhaan magaalota keenya keessatti hojiin jalqabame hojii abdii qabeessa borumtii magaalota keenyaas kan agarsiisu. Har'a hojjennee boru magaalota uummata keenyaaf hawwinu sana qabaachuu akka dandeenyu hojiin misooma kooriidaraa jalqabameetiin jedhu kana kan agarsiisu. Keessumattuu hojiin magaalota muraasa keessatti jalqabne qabatamaan gochaan qarqara magaalotaa yookaan daandiiwwanii miidhagsuu qofa osoo hin taane giddugala magaalota keenyaa kanaan dura balfaan beekamu fayyaadhaaf mijataa hin taane rakkoolee adda addaatiif kan nama saaxilu sana jijjiiruudhaan seenaa magaalonni keenya qaban sana jijjiiruu akka dandeenyu hojiin hojjetamaa jiru kan agarsiisu jechuudha. Kanaanis wal qabatee akka naannoo keenyaatti daandiiwwan kiiloomeetira 596 ol hojjechuun danda'amee jira. Daandiiwwan saayikilii adda addaa hojjechuun danda'amee jira. Daandiiwwan asfaaltii adda addaa hojjechuun danda'amee jira. Kana cinatti immoo bitaa mirga qarqara daandiiwwanii magariisa taasisuudhaan hawwata akka ta'an, iddoo haara galfii akka qabaatan, daa'imman, maatiin, ga'eessonni iddoo itti bashannanuu danda'an magaalota keenya keessatti, giddugala magaalotaa keessatti jiraachuu akka danda'u, konkolaataadhaaf paarkiingiin akka jiraatu, addabaabayiiwwan adda addaa, paarkiiwwan xixiqqaa adda addaa, darbees pileegiraawundiin tokko daa'immaniif mijachuu akka danda'utti hojiin hojjetamaa jiru. Magaalota keenya deebi'anii akka misooman, magaalonni keenya hojii yaadama inisheetiivii akka biyyaatti jalqabame sana
fudhatanii babal'isuu akka danda'anii fi jalqabbii magaalota muraasa keessatti jalqabne kan ammoo waggoota tokko lama keessatti magaalota baay'ee bira qaqqabsiisuudhaan hojii bu'a qabeessa ta'e magaalota keenyaaf immoo abdii guddaa ta'e hojjechuu jalqabnee jirra. Kana keessatti keessumattuu feezii tokkoffaa marsaa tokkoffaa hojii hojjetame hojii bitaa mirga daandiiwwan qulqulleessuu karaa guutuu ta'een keessaa ba'uu dandeenyee jirra. Daangessuun milkaa'ina olaanaadhaan raawwatamee jira. Itti aansinee wantoota qulqulleessine kana bitaa mirga daandiiwwanii irraa qulqulleessuudhaan karoora of danda'een misoomsuudhaan diizaayinii miidhagina qabu akka qabaatan gochuudhaan magaalonni keenya iddoowwan misooma inisheetii misooma koriideeriitiif jedhamanii adda ba'an kunneen deebisanii akka misoomanii fi magariisa ta'anii miidhagina qabaatanii hawwataa ta'anii magaalota keenya akka madaalan hojiin jalqabame cimee kan itti fufaa jechuudha. Bara 2018 hojiiwwan gaggaarii bara 2017 jalqabne kana babal'isuudhaan keessattuu inisheetiivota irratti iddoowwan kanaan dura hin geenyes bira gahuudhaan magaalota qofa osoo hin taane gara aanotaattis babal'isuudhaan hawaasni baay'een hojii kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'u. Hanqinoota bara 2017 mul'atan sirreessuudhaan bara 2018 keessatti caalmatti bu'a qabeessa ta'uu akka dandeenyu hojiis yeroodhaan jalqabne aadaa hojii fooyyessinee bu'aa guddaa argamsiisuu akka dandeenyu xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjennu ta'a. Hojii inisheetiivii qofa osoo hin taane hojiiwwan misooma magaalaa keessa jiran saffisaan ariitii barbaadamu qulqullina barbaadamu fedhii uummata keenyaa giddu galeessa godhatanii sana milkeessuu akka danda'anitti cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha.